Akkam jirtu daawwattoota kennaa guyyaa har'aan tana Mr. Kombaatii irratti wanta adda ta'ee fi wanta isin hin galle tokko waliin ilaaluudhaaf dhufnee jirra. Egaa viidiyoo keenya laayik gochuudhaan nu faana turtii gaarii jedhaatiin mee adeemsumaan gara viidiyootti utuu isin dura gaafii tokko lama walaa gaafannu. Mr. Kombaatiidhaan mee meeqa keessanitu guyyatti miliyoona 30 hojjetaa jirtu? Gaaffii lammaffaattis Mr. Kombaatii keessaan waalitii kamiin walitti konneektii gootanii jirtu? Egaa karaa gaaffii deebii kanaatti osoo isiniin dura Mr. Kombaatii yeroo dhiyoo kana keessatti distiin taa'aniitiin eegama. Akka tilmaamaatitti guyyaatii 7-8 akkanatti waa fadhanii eegama. Innaa isinii kanatti guyyaa kana keessatti guyyatti miliyoona yoo 30 kennu ta'e isin dammoo baay'ee argachuu dandeettu jechaadha. Fakkeenyaaf miliyoona 30 sana akkamitti argannaa hojjettan as bira isin baatiin adada seenaatiin keessaa baataniin miliyoona 3 isin kenna jechaadha. Profit per hour keessan yoo miliyoona 1 seensistan adada isin keessaa baatiin keessatti deebitaniin kooyinii isin dabalaa deemaa jechaadha. Kooyinii miliyoona 3 isin kenna. Sun miliyoona 3 sanii guyyatti sa'aatii 24 keessatti si'a 3 yoo isin kenne C8 isin kenna. C8 miliyoona 3 miliyoona 24 jechaadha. Miliyoona 24 irratti as biratti deelii komboon jira. Deelii komboos akkasuma fudhattu. Deelii kaappariin jira. Kanneen lamaan fudhattu. Waliin qaban miliyoona 30 fudhattu jecha guyyaa tokkotti. Haala kanaan guyyaa 9 kana keessatti yoo baay'ee gujjannee qaras profit per hour keessan hamma danda'an miliyoona 1 dabalsitanii baay'istanii akkasitti guyyaatti miliyoona 30 fudhattu jechaadha. Baay'ee dalagdu jechaadha. Innaa as bira isa sani profit per hour keessan guddifachuudhaaf hedduun keessanii beektu. As bira wantoota haarawaa gadhiifamanii jira. Maarkeetingii keessas illee as bira laayir 0 kan jedhu kunis baay'ee kenna. Amma ani waa hedduu fudhadhee jiruuf isin baay'ee kennuu danda'a. Leegaal kan jedhu kana keessa immoo as bira biyyooti jiran kana keessa laayisensii kanneen dabaluudhaan hedduu baay'ee fudhachuu dandeettu jechaadha. As bira jira haga Itoophiyaan jirre jidduu kanneen baay'ee fudhachuu dandeettu jechaadha. Baay'ee akkasuma fudhadhee jira. Haala kanaan haga miliyoona hedduu ni kenna jechaadha. Ispeeshaalii keessas. As bira guyyoota inni liistii ta'uu hedduu irratti yoo ilaallu fakkeenyaaf as bira kaa'ee jira. As bira geem websirii geem show kan jedhu kanarratti akka tilmaamaatitti yeroon asirra kaa'amee jiru dhimma qabnesutti jira. Amma sa'aatii hangadhiisu kanarratti sa'aatii 215 fi daqiiqaa 12 fi seekondii 10tu jira. Hamma yeroo kanaatitti yeroon gad deemaa jira waan ta'eef yeroon kun yoo dhumate liist ta'an dheetii yaadama akkasitti tilmaamames. Yeroo kana yoo hirreenneetiin jennu sa'aatii 215 yoo hirreetiin jennu gara guyyaa 8-9 akkana dhufaa jechaadha. Isin mee hiraatii irraan gettu jechaadha. Haala kanaan liistii isin ta'a jechaadha. Innaan isin hamma danda'aniin deelii kompoosee fudhataatiin profit per hour keessan guddifataatiin wanni waalitii keessan kooyinii keessan baay'ifachuu qabdu jechaadha. Liistii ta'uuf guyyaa gatee kanaa waan hafaa jiru. Mr. Kombaatiidhaan immoo akkuma beekamu hordoftoota hedduu isaa kan argatee jiru. Akka adiroopota jiran keessatti iyyuu hordoftoota hedduu isaanii kan argatee jiru Mr. Kombaatiidha. Hordoftoota gara miliyoona 200 olii argatee jira. Tiwitara isaanii irratti illee akkasitti ibsaa jiranii. Isinis hamma danda'anii kan akkas gochuu danda'u. Itti aansuudhaanis waalitii keessan telegiraama waalitii otoo hin ta'in faayinaansii otoo hin ta'in toonkeepparii appilikeeshinii isaa pileestoorii irraa buufachuudhaan appilikeeshinii toonkeepparii pileestoorii irraa buufachuudhaan isaan walitti konneektii gochuu qabdu jechaadha. Anama fakkeenyaaf kan diskonneektii godheetiin isin agarsiisuudhaaf akaawuntiin fayyadamu. Toonkeeppariidhaan konneektii gochuudhaaf haala kanaan konneektii gootu jechaadha. Toonkeeppar fayyaduu jira. Appilikeeshinii pileestoorii irraa buufattan isin dalaga. Appilikeeshinicha Google Play Store jira hin buufattu. Ergasii isaan gootaniitumaan seentaniitiin konneektii gootu jechaadha. Isinumatti agarsiisuudhaaf yaani maafi akkasitti haala salphaadhaan konneektiin gootu jechaadha.
haala kana fakkaata. Egaa wanta haarawaa jiru waa'ee Taappswaap irrattis ta'e airdroppota jiranirraa hamma waliin jirru walumaan jirra. Innaa wanta jira wanta haarawaa jiru websaayitoota isaanii irra seenuudhaan nus wanta haarawaa telegiraama irratti ni dhiisna. Telegiraama keenyallee chaanaalii isaa sabskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii yuutuubii keenyaas sabskiraayib godhaatiin nu gargaaruu hin dagatina. Egaa isa taasisuudhaan yaa'u cinaa dhaabadhaa gara hundaaniyyuu isinis wanta isiniif hin galle wanta isin dhibe koomentii irra nu gaafachuu dandeettu jechaadha. Koomentii karaa guddaatiin karaa telegiraamaan chaanaaliin keenya APTech duwwaa tokko duwwaa lamadha telegiraama. Isaan seenuudhaan sabskiraayib gootaniiti wanta haarawaa koomentii irratti kaanis personal chaatiin jira isarrattis gaafii barbaadan isarras nu gaafachuu dandeettu jechaadha.